أما درجة كافني أما تجاهت ما يبغى أما تصدقت ما سني إن وانا جلوسن بقى أبون راج قرب كم كنا بيرة الرجالات مان وان إني راها جلسن نما قلتي ويدو برتي تنبر وصار إيرك نيا كنا كان بيت الملكة والله نيا ما كنا كان أصابي كان ملك قام بيتا هو دير يرسيما بيتي لا يكون من بيتي كنت نفكاتا من بيتي فوقي سالي بيتي دال دير أرسيني بيتي قالوا دير أرسيني ما دي بيتا يصدر أصوني حتى شو إنه أكهتي فنون فلا دو أني بدن ما أنا لا الفكين يا ذي أصو إني واسين جدي أتسجلي والفوتة ديفنا سينو ما تبر سجلي أرسلناه إيه أصو إني واسين جدي أتسجلي والفوتة واتي دبنا سينو ما تبر إني ما أعرف سنجد درساني أنا ما الرجودة ديفا وانا أقول يعني وان كان فيت ولا جهو جن تلانتي إنه ممكن كنت تستنبيت ديرتي ولا ديرة كعمل بلسو لا الرجودة يو دلان تجلس توتا دير لفاك إيه بتا دير بر بوكسي تكوما يقباني بيتا تكوما يادا وما تكيادا وما تكي سكر أما لا أمي أوليجا ده كانت تتنكنا قباني بارسان وما متو يوم أنت ما هي تجلال ما تجرا بيتا dubartoonni teena taarsiidha jechuun namni hanga isii baddalamee obsuun jiru. Dhugaa. Maaltu fida? Wallaahi arsii ta'eef osoo hin taane namni hanga dubartii arsii baddalamee cabee obsuun hin jiru. Bakkuma feete haa jiraattu inshaallah. Wallaahi Ameerikaa maafi wannoo kana keessatti illee ani numan arginu wallaahi hiriyoota xiyya nama hedduu qaba. Ameerikaa hidhee laal. Yoo diqqaate waggaa jaha Ameerikaa keessa jirti makiinaa oofuun beektu waan akka godhuun beektu ilmoo dhaluuf hin malee malatti. Cabdee mirga isii dhiibuudha abarsu mirga dhiibuudha. Dhabdee Ameerikaa wayi jechuun wallaan ta'e bari wallaallee bari miidiyaa kanarratti homa argiti homa dhageetti. Maal taati yoo ofirraa dubbatti? Ameerikaa jettee akka barbaadde ta'uu hin wallaallee bari garuu akka barbaadde ta'uu yoo ta'e makiinaa oofuun amma beesik waan ilma namaa iseenuu wayita ijoollee qabdu dubartiin makiinaa oofuun dirqama teettee isa eeggachuu hin dandeettu wallaahi gara laafoon eenyuun Profeesar gara laafoo seensisuuni gara laafoo galchine bari jalaa qaba jedheef duuba deebi'e. Wayyee. مايا السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أكم سنيو في؟ نجا قبدا. زرت سنينا ما كم. نجيب الحمد لله. سنينا ما توني تال كني قويا مرتو. أكوام بيا غاري جتو ترجنا نين موركسي سترجع بار وركيتي أسيا ولا ليفرت اللي سرجيرا. أركينا متى بقى أرجعت. عرفاته؟ أنا نجري ناني مالو. Yoo hireen akka lukkuu cirreeftuu liibii kanarraa kaayiroo keessummaa achiiftu waan biyya maan furaa deebiste isiinuu kun biyya guddateef tanumarraa qabde. Wallaahi odoo sirraa qabuuf jechuun furaa deebise isiiyyuu lammaffaa deebisee ergeefi wallaahi. Kunoo gaafadhu isiinuu yeroo narra ergatu diskilaan godhee lammaffaa deebisee ergeefi. Waan na jibbisiisuuf waan na aarsu keessaa jiraatu jechuudha. Wayita hiyyeessi boonee dureessi mataa qaqqabatu baay'ee saalfadha. Dureessi dirqama durummaa fi mataa qaqqabata. Isin banaara dureetti namni fayyaa qabu marti dureessaa bara. Atamma hiyyeessaa qoy gara laafoo isii hiyyeessa moo isiisitu hiyyeessa moo ana hiyyeessa. Durummaa mallaqa qofaa miti durummaa sammuutu jira. Durummaa haala jechuun bakka ati jiraattu fakkeenyaaf Itoophiyaa tana keessa jiraattu odoo dureessa feete taate jechuun dureessa jedhamuu hin dandeettu. Maaliif si salphisa yoo barbaada guyyaa guyyatti. Biyya faranjii kan biyya dippiloomatii takka keessatti hiyyeessa taate yoo jiraattu immoo hiyyummaa mataa saniin kabajamtee jiraatta. Silabsi hiyyummaa qabeenya gara laafoo kiyyaan haftaamiin nagaa hin jiru addunyaa kanarratti. Wallaahi maashaallah qalbiin isii wallaahi haftaamiidha rabbi kakadhe maaliif jennaan namni fincaanii fuddaan nageelaa guuraan jiru sireera ciisaan jiru fayyaa guutuu qaba haftaamiidha wallaahi gara laafoo kiyya. Gaafa duraanii achi na hojjetaa obsaa dhalumatti sirra feebas iyyuu sanatti ganaa gosan takka fira bisi beeka. Amma tiktokiin irraa qabdee irraa qabuu baattee fi gara laafoon waan si gajjibsutti fakkaadhe re'an. Naagati hin jennee bar. Hiyyeessi gizee uf jajee haftaamiin mataa qaqqabatu jennaan anis haftaamiidhaas hin jedhe.
Sambotan gajira malee baga jiraate. Kuna wallahi gaafadhu Rayyaan maal buqqee distii godhe nagaal Rayyaan Wayye. ergatte moo natti hin erganne ati Ergadde. sirraa qabee Sidubbiso. Intaani. wallahi laal natti ergatee diskilaa hin ta'e deebisee osoo itti ergachuu hedduun baayitiin isaa cukaa jira kunoo na bira jira gaafa. Rayyaani fara qabdi irraa qabdanii rayyaanii fi ani jechuun feemasiif kan nama jajjabaa Kuna maahiyyuu gaafadhu sin jedha bar maahiyyuu lammaffaa Ani itti ergadhee barna jalaan kaasne eega sinaa deebiste malee. wallahi rabbiin bakka taa'e tanaan an kaasin lammaffaa erge. Bar fayyaan qabu namichi kun wallahi fayyaan qabu bar wallahi kuna rabbiin asii dhan kaasin lammaffaa erge. Kuna Rayyaaniin gaafadhu bakka Waa kakkattadhisi yoo si amane si haamanu hodhe nama nu warra kongara laafoodha. Obboleettiin bakka fayyaa qabdutti ati eenyu gadi miti fayyaa qabdaa eenyu gadi miti ati jabaan si ga'e hin jiru bakka fayyaa qabdutti namaan gadi an akkasii an feemasii miti hin jedhin feemasii yeroo ammaa sammuudha malee fooloodha miti okay. Laalaa isin beekta warri xiqqisoo akkana fooloo gurguddatan kuni bakka sadaqaa argattanii fi bakka feemasootaa malee nam jalaan qabda isin beekan burra nyaatan. Ila mee laal gara laafoo amma Walla akkasii yetta dhugaa gatte is. mee geemaroota Wanni chaarjira gara laafoo rabbe china kaasini. Yamir jalaa qabuun hin barbaachisu. Mataa kore wallahi maan namni itti kakotti namanne maal inni. eenyuun arrabse amma. Maal ta'e? An bar nama isaa waliin qixaati geemii taphadhee isaa waliin qaxxaamaa oolu bar. An nama geemii taphatee isaa wajji Ani qaxxaamaa waan taphachaa jiru si haa wallahi waan taphachaa Gara jiru. laafoodhaa fi hudduun takkaadha. Wallahi gara laafoo fi hudduun takkaadha jazaan beektu jechuudha. Ani nan kabachiisu naana baate waan biraan. Wallah fayyaan qabu. Amma bishaan kun natti ergatee rayyaan natti ergatee of dubarraa deebiin faayitiin isaa. Maahiin natti ergatee of dubarraa deebiin faayitii isaa. Amma dhaara inni ani wallahi urgatti mamu taphachaa jiru si Itti fafataa jira kana caala maal inni dhiirsa fi yoksee amoo maal inni? Dhiirsa fi yoksee nama nan kabaja malee hin sodaadhu gifaa bil namoo arrabsaa miti. Tareetuma gifaa bil wanni guddaan kanuma. Mana faten illee akkasii jaalattu akkasii kabajuufi malee waan biraatti osoo dandaasiin Namni an geemi sa'aati 24 waliin taphadhu barga dhageeffadhu laal kaayiroon feemasoota hedduu ka geemii taphattu qaba. Nama hedduutu tiktook kanarraa geemii taphata. Mee namoota geemii tiktook kanarraa taphatan keessa haadha faatee malee gara laafaa waliin tadaakuu dibataa ooltu jirtii na hima. Sinii kan qaddaamaa. Tuuffadhee jira bakka kanatti. An kunoo asii biroo shataa waliin namatu taphata feemasoota keessaa. Maadii wajjin nama taphata siduunaa wajjin nama taphata hunda isaanii natti ergannaan jalumaa qabee wajji taphata. Jalumaa qabee. Ani geemiyyuun taphadhu sima waliin haasa'uuf ol seene malee. Jalumaa qabee wajji taphadha jechuudha. Nagarii argate malee waan biraatii miti. Garee dhugaa dubbachuu osoo geemi sitti hin ergatin dhugaa ture kana waliin dubbisee naafsi walitti hin ergatin turre jechuun salaama rabbii si gaafachuu geemi illee taphataa hin jiru nummaanu. Ati qabuutti nam mungkin taphataa artee dhiisanillee. No, ani jechuun odoo si jala qabee Waan taphachaa jiru si. Wallahi waan taphachaa jiru si hammatee waan aaren seene. No, Osoo jira dhiis fakkaatu. Gifaa bil nama arrabsaan homaa kaawwalee. Jaalatuma malee waan biraatti miti dhiis fakkaatu. Faayidoon keerbaa kalli walli waan barbaade haasu. Isee dhageeffadhu. Ambar warra koomentii arrabsase amma wallahi daftee daangaltu. Hirriba keessa jirtaa usatti. Ani maal ta'e suutuma suutaan adeema nagahumaan ol seene rabbirraa kaasu wallahi. Dhalaadhaa akka daftee arrabsate ammuma haasaa jirraa yoo amaluma dhiiraa naaf haasaa jiru nutti ol seene. Dhiira akkanaa rabbi nurraa haa qabu haadha baate. Sillee barra simayyuu atu hirriba keessa jirtaa rabbi hirriba keessa si haa kaasu inni takka. Aamin. Kamataa qorii mamaan. Fidi amma gara laafoo fidaamee qo'ame. Hin fidamu. Illaan fidiniis. Injira waalaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh hin deebifne min argu ani bar komentii ilaalu jiran hedduu komentii ilaalu dhiifama naa godhaa wallahi. Abibti bagan laalle komentii ilaalu nuyyuu malaa xofne. Gaasi namni dubbisanii kun asumaan siisterii fooloo godhaa rayyaan illee hin beektanii shamarran quraana haffazuu barbaadan isa biratti haffazanii. Inshaallah quraana garaa siftaa.
Inni garaasise takkitti ol baatee fammaste hin argine fooloo godhaafi. Lubbu. Sarayaan. Taayimen bayini as keessa akka si jaala dareen bayitame akka si jaala. Na jechuun nama namummaan akka baduun jaalladha. Nama birriif nama kabaju taane nama namummaan akka badu. Ila dhaggeeffadhu waan tokko jira. Namni haati faatee muslim namni kun muslim kiristaan wallahi jechuun waan guddaa kalaas dhumate wallahi biran tartu isiin rabbuu asiin hin kaasin jettee waan biraa dhiisi garuu namanu kana rabbuun beek keessa nama. Exactly bakka akkasi keessa bahe maaliifi akka amantaan ta'e jettetti yoo deemne maashaallah tabaarakallah wallahi miti bannamni afaanuma nagaatu naamani aboo sinjinnaan kalaas amanamaa rabbi waan ta'eef eegani naamani jedha amanuma qabda wallahi eega jedhe immoo daangii itti cufee jira. Achiran tan jechuun garuu nama keenyatu wallahi kana wayita bakka hin jiraa miti homa hunda wallahi jiran. So kana ani haadha faatee maal taariif sittimu annama machuun jara fakkeenya kun asirratti kun dura jirtu. Haati faatee kana dura jechuudha anaa wajjin namni si jaman nunummaan isiin geemii kana irratti qaxaqqaxee feemas taate yoo ana dhugaa rabbi sitti maqaa rabbi sitti maal. Wayita halkan takkeetti mana fincaanii yeroo 4-3 deebi'ee fi shaaworii seeneefis jira. Namni wal hamachuun hin barbaachisu. Amma haati faatee kun dhiyeenya kan guddattee miti ittuma dhiisan. Garuu haati faatee anaa miti. Ila isira taa'ee sitti maan nama tokko kijibee waan inni sun na fayyade waan inni sun bira dhaabate kijibeeti miti kan deeggara dhugarra dhaabate deeggara. Geemii yoo taphattu haati faatee mana ofii hiitee geemii taphataa turte. Maaliif hiiti beeyta? Ijoollee washakaroon akka xiyyaadhaan akka argattu hin barbaaddu. Ofiitti ilaaltee nama giiftii kennamuuf nama qabu faayidaa ofiitti dippendi taatee hiitee argan. Ooleeyyiin kenna kun tiktokii komantii nama arrabsuu malee waan tokko hin beekan dhagaye. Ati haadha faatee jesoo taphachuu barbaadde itti ergachuu hin dandeettu abadan. Warri beekuu hin beekan. Isiin garuu abbaa barbaadde akkasii gadi ilaaltee itti ergachuu dandeessi. Laalee tumaaniin biyya orma jirtii noormaalii bakkaan jiraa miti. Namni biyya arabaa jiru birii 500 jaalleen tokko karaa manaa ofirraa kafalee jiraatanii laalee to'attisa. Wayita barbaade hojii taphadhaa. Hin dhiise gas geemillee. Amma immoo wanni sitti naafse maali beektaa? Isillee ta'ee namni biroo isii qofaa miti. Isillee ta'ee giiftaroonni warri geemii taphatu kun jechuun baay'inaan. Handugaaf guddisoo osoo hin taane warra akka kiyya tiktakii fayyadamullee warra giiftarillee minni kadhee mana kiyya galchu. Kana namni hunduu hin beeka. Takkatu warra biyya faranjii kana arganii ka giiftii kennes ka giiftiin kennines yoo argan ol harkisan ol galchan. Ani immoo naafsan akkanaa kun akka hooleyyii tiktokii galzala deemtu kanaa miti. Taakanyaalle nama miidiyaa kanatti nama kamuu arrabsee morkadhee odoo akka ijoolleen baantu odoo liqeeffadhee osoo hatellee osoo kirallee fuudhee nama waan jedhe san godhee dalagee agarsiisanii. Iba kanyaala amma booda yoo dhiyoo na gayaana. Innaa yoo warra diyaaspoora kan argan akka waan rabbitti dhufee kana dirgimu. Mucayyoon tufa kee diyaaspoora itti erginaan narraa qabdee yoo takkittiin haati faatee silaayee nagoota firaa kan deebisa kettu seeni. Amma natti ergattee misiin jetti nama gowwoomsite gofiitti ati jetteen sirraa qabee hin qabne yoo asitti ergachuu didi immoo gastiin kee maalii ta'e jettu. Maal akkas nama gowwoomsuun? Ayyee koo Mana tuffattee narraa qabu dide sillee tuffattee sirraa qabu dide. Yoo na hin beeka qaama sirraa qabe mucattii maa jedhamtetti ergattee sin sirraa qabde malee haadha faatee deemtaa hin hawwu. haadha faatee narraa qabe ani maayii foloo yoo walitti qabnu koo akka keebee gara laafoo geeffattee dubbii. Ayyee haadha faatee har'a walitti isinii haruullee ruma isin argeeti duraa waliin taphattanii dhugaa daaraa wal tabisaa turtanii isin jala taa'anii yeroo dheeraa isin laalaa ture sun dhugaa sun achitti lammata. Haati faatee ati jala teettee osoo namni gastii sirra hin jiraatin si dhiiftee nama biraa wal argifte uummata diyaaspoora osoo ati gastii si jala teettiitti ergattee takka akkana si goote beekti. Gaafa tokko na yaaltaa saadiyaa kan beeku gasti tasfiran. Ani jala sagalee sirreessi. Sagalee kee sirri hin jiru. Kana gabatin singatti naan jiru. Maal beekta? Qoosaa fakkii dhiira mana karaa gabatin singatti naan jiru. Mee yallee naa hin ofi. Mee yana arabaa garuu sagalee si bira moo sagalee sirreeffadhu kee beeki sagalee sirreessime. Sagalee kee dhagamu. Amma sirree jira dubbadhu meemu. Roosii jirta. Amman taphattan immoo bahee baaruu dhaggeeffatu.
Koo inta banna. Itti ergattee haadha faatee jala teettee si galchuu diddee nama biraa si biraa galchite. Dhiisi. Maakala attaaqaa guutuu ba'aadhaa bal'aan. Gifti diaspora naa kenneen irraa taarrafe si kennu hin qabu. Yellam. Namni itti waan tokko naa buuste gifti arafaa itti kennu hin qabu. Anillee bakka akkasii. Ayyee gaafii lammataa si gaafadha gaafii lammataa. Haati faatee ofirraa nama olii dhuufan akkisiin nama ofii feete malee ittiin ergan. Nama fedhii ofii qabe nama biree wanni qabu nama giftara qabu nama namni sii kennutti ergattee nama kaan ofirraa isiin ofirraa hidhuu akkamiin beeytire ta'e. Ara bal'aa fi haati faatee mee amma arraakalee kana malee haati faatee liivii gubbaa jiraachuu isiitii jechuudha. Wayita liivii seentee adama kan dandeettee akkasii qabdaa fi qabduu beeku namoonni biroo liivii.